Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel akka bakkam fayyaa keessa hin aguma. Nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan maratti isin bira naaf geessuun isin jira. Egaa rallee deebiitiin dhufeetiin jira har'a wantiin qabadhee dhufe jechuudha. Gaafii yeroo baay'ee gaafatamu jechuudha. Fakkeenyaaf silkii xixiqqaa kanarratti aappilee baay'ee yeroo buuftan jechuudha. Silkiin keessan hin guuta. Silkiin kiyyaa akkana ta'e naaf hin buusu kan jettan jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf haala kanatti jechuudha. Akkamitti silkii gigaa 8 yookaan 16 aappii baay'ee irratti buufachuu dandeenya. Amma kun asirratti akkuma argattan gaafii kana yeroo baay'ee kan gaafatamu jechuudha. Free app space to install app or an update on this device. Remove apps that you no longer need. You can also free app space by deleting media files. Ka jedhu kana jechuudha. Yoo aappii kana irraa gubde malee buufachuu hin dandeessu waan jedhu jechuudha. Osoo aappii kana gubiniin akkamitti aappii baay'ee silkuma gigaa 8 irratti baay'effattanii qabachuu dandeessani. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Sana dura jechuudha YouTube channel keenya warreen argin jechuudha warri haaraan dhuftan welcome anaa dhufu baga nagaan dhuftane. Gubbaa YouTube channel keessan galatanii bakka barreeffama irratti AK app yookaan AK app haala kanaan bareetan jechuudha. Isa yeroo jalqabaa kanaaf isinii dhufu jechuudha. Subscribe kanatti gootanii mallattoo notification illee al kayyatti kan arbuuftanii amma video like gochuun dagatinaati aappii irraa kana jechuudha. Aappii irraa kana jechuudha. Kana jalan sinii ka description kana jalan sinii ka description bakki isin argattan kuno ni beektan irra caalan keessan jira yaada hoggasin akkanatti seentane aappiin akkanatti linkiin jira linkii kana ni cuqaastan jechuudha. Linkii kana hogga cuqaastanii haala kanaan dhaqee isiniif buusa jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Akkanatti isin baasa jechuudha. Sana booda install ka jettu kana qofa cuqaastanii naan dhaqee gad isiniif buusa jechuudha. Achumaan memory keessan keessa yookaan faayilii keessan keessa isiniif kaa'a jechuudha. Achi keessa gad buufattan jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. An buufadheetiin jira. Egaan aappii sanatti hogga seennu jechuudha. Aappii sanatti hogga seennu aappiin kun kana jechuudha. Amma haala kanaan itti seenna kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Amma wanti inni isin gaafatu tokko hin jiru jechuudha. Amma ani ittiin fayyadamuutti hin jira. Amma clear godheen itti deebi'a amma. Ishi kabajamtoota jaalatamtoota keenya hamma haaromseen dhufaara jechuudha. Akkan isin agarsiisuuf yeroo jalqabaa irratti waan inni isinitti fiduu jechuudha. Kunoo hogga seentane akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Ani ittiin fayyadama ture. Kanaaf amma immoo isin agarsiisuuf jecha clear godhe jechuudha. Amma allow gootan jechuudha. Ayyaman isin jalqaba isin gaafatu allow location illee allow itti gootanii sana booda mallattoo pilaasii raafamu kana jechuudha. Akkanatti yeroo tokko cuqaastanii add app ka jedhu kana achumaan isinii dhufa. Sana booda aappii isiniif barbaada jechuudha. Aappii lama godhachuu barbaaddan fakkeenyaaf WhatsApp lama, email lama, Facebook lama yeroo Play Store irraa gabbuuftan jechuudha. Bootaa sirriitti isin jalaa fuudha jechuudha. Kunoo haala kanaan aappii barbaadan isiniif baata jechuudha. Amma Facebook lama godhachuudhaaf yeroo tokko akkanatti cuqaastanii amma dura waa'ee aappii kanaas gadhiiseen ture jechuudha. Sun beeksisa nutti baay'isee jettan kun beeksisa waa tokkoon qabu jechuudha. Arguuf teessanii sana booda hogga isin akkanatti gootan gara gadii kanarratti jechuudha. Akkuma isin argitanu import apps ka jedhu kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkanatti cuqaastanii sana booda lama isiniif taayiseetiin jira jechuudha. Ammas ni seentan jechuudha. Kunoo egaa haala kanaan kunoo ammallee inni jira itti dabalachuu ni dandeessan jechuudha. Sitingii isii kana keessa immoo seentanii sitingiin xiqqaa wayii kunoo asirra jirti. Sana yogga cuqaastan jechuudha. Beeksifni jechuudha yeroo miseejiin risaalaa wayii yookaan miseejiin aappii sana WhatsAppis ta'e Facebookas ta'e irra isinii dhufe akka inni gubbaa kanarraan gad isinii dhufe yoo barbaaddane ka olii kanarratti buuftan jechuudha. Kunoo amma isa kana gara oliitti ol buuftanii sana booda gubbaa kanarraan miseejiin sii dhufee jira jedha. Yoo immoo aappiidhuma kana keessatti isiniif hataa'u yoo kan jettan ta'e kunoo asirratti buuftanii yoo immoo miseejumti achirratti natti mul'atinii aappoon sana keessa hoggan seene natti mul'atu jettan naan ka jette kanarra buuftan jechuudha. Kana fakkaata baay'ee isin fayyada jedheen abdadha. Kuni beeksisa illee baay'een qaba jechuudha. Kan amma duraa beeksisa baay'ee qaba jettaniirtu. Innaa kanan isiniin jedha barnoota irraa ni jaallattan jedheetiin abdadha. Yeroo baay'ee gaafiin irra caalaa gaafatamus waan akkanaati jechuudha. Kana fakkaata furmaata mobaayilaa akkanaatti isin cinquuf kun yeroo aappii 2-3 akkana irratti godhattan jechuudha. Spiisii keessan illee qafoo keessan yookaan mobaayila keessan bakka isin jalaan fuudhu jechuudha. Immoo 2-3 haala gabaabaadhaan fayyadamuu dandeessanii. Kanan isin jedha sagantaa biraatiin hanga walitti deemutti nagaan nu tura. Viidiyoo keenya like gochuudhaan koomentii keessan barreessuudhaan share nu gochuun nu bira dhaabbadhaan isin jedha YouTube channel keenya wal subscribe gootanii akka barnoota haaraa lafootaa gadhiifamu isin hin darbine isin jedha. Bye bye.